haadharsiin arrabsinaa tiifin yoo barbaadan albeen yoo barbaadan harkaan yoo barbaadan tiktokiin muka walitti naqaa. Eega addaan dhaabachuu diddan eega waan asiin isinii keette ijoollee saayiba keessanii isinii keette wanni miidiyaa isinii kaa isin dide namni giddiin isin bulchu tokkollee hin jiru. Atis mirga qabda inillee mirga qabda. Eega silachuu onnee walitti agarsiifachuu deemtan dhuunfa wal arrabsa. Unumaa gochuu hin dandeenyu nuti. Kanaaf haadhatee dhiifama gaafachuun homa takka isin diqqeessu miidiyoo ijoolleen sirratti qabdee dhiifama gaafachuun. Amma jarana warra tiktokii jala nama arrabsistanaa warra maqaa arsiitiin maqaa baafattee nama arrabsistanaa miti. Warri haadhota naa taataniif obboleeyyan kiyya gurguddoo taatan obboleeyyan kiyya quxisuu taatanillee shamarran arsii jecha san yaa'u karantaani na hubattan waan taateef akkuma na hubattanitti uummanni hin dogongoru baay'isoo nama dhuunfatti dogongora malee so dhiifama jechuu barbaada. Warri tiktok irraa nama arrabsitanii mootu yaa'u itti fufaa jabaadha. Anillee asuma jira isinillee asuma jirtanii waliin kawaan taanu ta'a jechuu wajjumaan asumarra jirra waan taateef walitti muddaa oolla. So yaa'u tiktok fi facebook yaa'u arrabsoon haaraa illee ta'uu baatu yeroo takka takka beeytee namni bifa qindaa'een nama namaa yoo arrabsan nama ofillee yoo arrabsan kan mootuu silaa ati guddaadha yoo jettee yaaddu waa beeka jetteen yaaddullee yoo si arrabsisiisu si dhagayama beeyte waan san jechuu. Isin kiyaar maal jedhee jechuu osoo hin taane eenyutu maal goonan kiyaar waa godhee waan jedhullee ilaaluu qabdan siinii galee. Tokkoffaa waan arrabseef arsiin duraanii namichatu shiftaa arsii ijoolloleedhaan sii galee. Namichi shiftaa arsiidha. Walloleen nama hambaa wajjiini bakka dubbiitii arsiin ilaaltuu jedhe. Maalii jennaani namni biraa ijana laalee dubbii naa laala. Arsiin garuu dhugaa laalte dubbiitii yalaaltii natti muranii jedheedhaan namichi shiftaa sii galee. Arsiin duran kaleessa beeku sun abbaa feetellee yoo taate yoo badii qabaate gadi qabdeen lafatti maaliif akkas goote jettee balleessitee jettiin jechuu. Ka ammaa kun xiqqoo isii na jalaa beeytanii ijoolleetii yaa haayixaa fixattanii. Sanillee homaati miti gaaf tokko tokko amma hin qajeelchina. Haga arsoomni bakka duritti qorsoomatti deebi'utti ani qabsoo amma eegale kanan dhaabu baay'isooyi. Abbaa waa jedhe likkii itti himaa deemuun kiyya kam itti fufu ta'e jechuu. Isinii galee garuu immoo ija ummataa duratti namni risiitii of harkaa qabu waa mara of harkaa qabu maqaana balleessuuf yoo inni deemu namnumti tokkochi jara tana keessa walitti fiddee gaafattee kun maal baase jedhe kun maal fudhadhe jedhee namni gaafatu dhabamuun isaa dhuguma yaa'u sikkoomandoon kiyya ka dur an beeku sunii fi ka amma deemaa jiru kun xiqqoo isii na jalaa gadi buutanii beeytanii gassiitan akka malee rabbi inshaallah ol nu haararu quwwaaf quduraa ofiitiin. Akkuma reef jedhe san baay'isee waan reef jedhe san ammallee ittuma deebi'a. Yoo kutaa biraat irraa fuudhuun kiyaar isin aarse nama baay'eetu faranjii fuudhe ka akka abdii xayyibaa qofa. Okay. Namni baay'een isaa jaartiin isaa faranjii. Dr. Gammachuu Magarsa illee kinoo Oromoo qulqulluu inni kinoo inuma nama seenaaf aadaa Oromoo sirna gadaa Oromoo kana barreessee akka hin banne utubee hanga tokko dhaloota ammaa kana waa barsiise garuu jaartiin isaa faranjii sii galee seenaan beeku beeyta dhaloonni keenya kaamma jiru kun girrisaa kiyya na jalaa jarjarte beeyta akka malee. Innaa akkasii soo kana waan taateef jennaanii wantan jechuu barbaadu arsiitiyya nama kan kee jaartii kutaa biraatii fuudhe jettee ofirraa achi hin dhiibin ofirraa maqaa isaa malellee maqaan kenniniif. Wanti sun deemet waan gosaaf gosa gandaaf ganda sheeka qeesiif qeesii walitti mufachuusu dubbata namni waan taateef wal haa qusannu na qusadha yoo isin na qusattan anillee isin qusadha. Innaa akkasii wal haa qusannu jechuu barbaade sanarraa kafarra haadha faaxetiin hangafee. Yoo barbaachisaa ta'e Gondaree fuudhi habiibi. Siin mijannaan Gondaree fuudhi. Kana jechuun Harargeen Gondareedha jechaa jirtaati.
Harargee Gondareedhaa dhafaate. Kiyaar bakka amma dhiifama gaafatu. Kiyaar dubbiin jallisiin ilaali. Kiyaar dubbiin jallisiin. Eeshi maal jedhee dhiifama gaafadhaam? No, dubbiin jallisiin ilaali. Ka dubbii butu anuu beekaa ka funyaan butu naa eegaa jettee. An maal an sanyii jaarraa abbaa gada fuudhee malee way akka akkana dhagootan beeka. Kiyaar. Okay. Amma mucaan kun dhiifama gaafatee jira isin hin genne ammallee arafaatee viidiyoo Abbo dhiifama kana usmee ati mee dubbii hunda dubbattee fixxeetta dhiifama akka nama gaafatanii usmee ati waa hunda keessa jaarsummaa beektatama dhiifama afaanuma hanqi keessa dubbatamaa raawwatu usmee. maa kanaa ol maal godhare yoo ila Usmeen duraanuu qaruuteedha. Goolii nama kaayaa isin usmeen beektanii isin usmeen nama salphaa seetanii. aboo dhagayi gara laafooti waan dhimma dhuunfaa irraa qabdu jecha waan barbaadde naasa'in anaafatti dubbatti wal Ani bati dhimma dhuunfaa tokko irraa qabu namni hunduu hin beeka. Beeka mucaa boolii irraa keessa. qabdu ni beeka dhageeffadhu dubbachuun barbaadde. Wallaahi billahi